Hi students. Har'as video berarti waliin deemnee jirra. Videoon kiyya inni har'aa grade 10 history unit 5 part 2 isiniif qabadhee dhiyaatee jira. Part 1 yoo hin ilaalin part 1 dalagee jira waan ta'eef part 1 ilaaluu dandeettanii the relationship between Ethiopian isa jedhu ilaalee jechuudha. Partii darbe keessatti partii lammaffaa keessatti ammoo kan nuti ilaallu the Ethiopian War of 1935 up to 36 isa jedhu ilaalla. Kanaafuu hanga xumura viidiyoo kiyyaatti na wajjin turuu hin irraanfatina. Akkasumas namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan chaanala kana subscribe godhuudhaan jalqaba. Akkasumas viidiyoo kana jalqaba irratti like godhuudhaan jalqaba. The Ethiopian War of 1935 up to 36 waraana Itoophiyaa fi Itaalii yookiin ammoo Xaaliyaan isaan jennuun sanniin jidduutti gaggeeffame jechuudha bara 1935 yookiin ammoo bara 1936tti. On 3 October 1935, Italian troops crossed the Marab River into Ethiopia and started their war aggression. October 3 irratti 1935 bara 1935tti loltoonni Xaaliyaanii Marab River yookiin ammoo laga Marab isa jedhamu kana cehuudhaan gara Itoophiyaa dhufanii sanbooda lola akkamii jalqabanii aggression yookiin ammoo hate isa jennuun kana lola jibbiinsaa yookiin ammoo lola haaloo bahu Itoophiyaa irratti bananii jechuudha start godhanii. Italian invasion came from two directions in the north from Eritrea, in the south from Italian Somaliland. Weerartoonni Xaaliyaanii kun kallattii lamaan jechuudha kan isaan gara Itoophiyaa kanatti dhufan. Tokkoffaan kallattii kaabaatiin Eritreaadhaan daangeffamuu inni yaadanna. Eritreaa irraa kallattii kaabaatiin biyya Eritreaa irraa dhufan jechuudha. Maaliif Eritreaa tanas koloneeffatanii jira waan ta'eef jechuudha. Akkasuma in the south gara kibbaatiin ammoo from Italian Somaliland biyya Somaaliyaa tanarraa dhufan jechuudha. Isiisanis kolonii ofii jala galfatanii jira waan ta'eef. Italian military operation in the north was led by the Marshal Emilio Di Bono, who after the beginning of the war replaced by the Pietro Badoglio. Gama Itaaliyaanii kanaan kan gama noorziirraan dhufan kallattii noorzii kana yookiin ammoo kallattii kaabaa kanaan kan dhufan kun loltoonni Xaaliyaanii kunniin eenyuudhaan hoogganamaniiti Marshal Emilio Di Bono nama jedhamuun jechuudha. Sanbooda inni kun after the beginning of the war erga lolli jalqabee booda nama Pietro Badoglio jedhamuun bakka buufame jechuudha. Kanaafuu Badoglio jechuu dandeenya jechuudha. Namni kallattii kaabaa kanaan lead godhaa ture. Badoglio led the highly ruthless phase of the war on the northern front. Badoglio namni jedhamu kun wariin yookiin ammoo lolli inni hoogganu kun lola baay'ee jabaa ta'edha jechuudha. Gara jabeessa warra namaaf hin taane jechuudha. Kan hundayyuu ajjeesaa deeman jechuudha. Ruthless phase of the war on the northern front. These troops advanced rapidly into Tigray accompanied by air attack. Loltoonni kunniin gama Tigraayitti rapidly babal'ataa deeman jechuudha. Saffisaan gama Tigraayitti ariitiidhaan gara fuulduraatti deemaa kan isaan turanii by air attack lola qilleensaraatiin jechuudha. About 300 airplanes were ordered to shower the international outlawed poison gas upon the Ethiopians. Isaan kunniin warroonni gara kaabaatiin lolan kunniin naannoo airplane yookiin ammoo xiyyaara 300tiin jechuudha. Yeroo sanitti Itoophiyaan xiyyaara hin qabdu yoo qabaatte osoo muraasa jechuudha. Hin qabdu isaa garuu guutumaan guututti Itaaliyaan ammoo yookiin ammoo Xaaliyaaniin tun kan isin Itoophiyaa weerarte naannoo 400tiin jechuudha. Naannoo airplane yookiin ammoo 400tiin xiyyaara 400tiin kan isin Itoophiyaa tana weerarte 300
kallattii kaabaa kanaanii dhibbi ammoo kallattii saawuziitiin jechuudha. Isa sanis ni ilaalla. Isaan kunniin xiyyaaronni kunniin maal godhanii boombii yookiin ammoo poison gas itti jennuun kana gaazii summaawaa kana Itoophiyaa irratti roobsan jechuudha. In the south, the Italian army under the command of General Rodolfo Graziani. Italians also use about 100 airplanes for air attack on this front. Kallattii kibbaatiin ammoo kallattii saawuzii kanaan Italian army kun yookiin ammoo loltoonni warra Xaaliyaanii kun commander General Rodolfo Graziani nama jedhamuun hoogganamaa turte jechuudha. Isaan kunniin xiyyaarota 100 fayyadamaa turan jechuudha kallattii saawuzii kana yookiin ammoo gama Somaalilaandii kanaan jechuudha. On the Ethiopian side, there was massive response to the mobilization order of the state. Gama Itoophiyaatiin ammoo massive response ture jechuudha. Deebiin baay'ee large ta'e ture to the mobilization order of the state. However, Ethiopia's counter offensive came very late. Garuu ammoo response isaanii kun yookiin ammoo counter offensive isaanii kun turee dhufee jechuudha. Kan Itoophiyaa kun dafanii irmijaa irratti yookiin ammoo tarkaanfii irratti fudhatuu hin dandeenye jechuudha. There were two reasons for the delay. Turiinsi isaanii kanaaf yookiin ammoo Itoophiyaanonni kunniin lola irratti eegaluu isaanii yookiin ammoo eegaluu dhabuu isaanii yookiin ammoo turiinsi isaanii kanaaf maaliif akka isaan tarkaanfii fudhatin kanaaf reasonii lama ture jechuudha. Sababoota lama ture. Firstly, Ethiopia trusts the League of Nations and the international community and hoped fair justice. Itoophiyaan maal trust goote maal amantee turte League of Nations kana amantee turte jechuudha. League of Nations yookiin ammoo international community kana hawaasa waliigalaa yookiin ammoo international ta'e kana amantee turte jechuudha. Maaliif isaan kunniin fair justice yookiin ammoo haqa dhugaa ta'e nuuf kennan jettee yookiin ammoo nurraa deebisan jettee abdataa turte jechuudha Xaaliyaanii kana. Secondly, Ethiopians wanted to stretch out Italy's line of supply by allowing them to proceed deep into the interior. Itoophiyaan lammaffaa irratti ammoo sababni isiin turteef akka Itoophiyaan tun Xaaliyaaniin tun stretch taate yookiin ammoo akka isiin addaan bibittinnoitu barbaadee turte jechuudha. Akka isaan maal ta'an hayyamtee fi akka isaan keessa seenan seerumaan Itoophiyaa keessa seenan interior deep into the interior akka isaan ta'an hayyamtee jechuudha. Ultimately, Ethiopians forces set out to confront the Italians on both the northern and the southern front. Dhumarratti ammoo Italian forcing kun yookiin ammoo loltoonni Itoophiyaa kun humnoonni Itoophiyaa kunniin set out to confront the Italians. Xaaliyaanii tana maal godhuudhaaf Xaaliyaanii tana wal loluudhaaf yookiin ammoo face to face jechuudhaaf fuulduratti walitti ba'anii wal loluudhaaf kallattii lamaaniinuu isii tana wal loluudhaaf murteessan jechuudha. Inni kun akkuma arginu Ethiopian troops going to the front dha. Gama lolaa kan deemaa turanidha jechuudha. Yeroo duraaniitu waan ta'eef seeraan mul'atu. In the north, the Ethiopian army was put under the overall command of Ras Kaasa Hailu. Gama noorzii kanaan Itoophiyaan loltoonni Itoophiyaa kun yookiin ammoo waraanni Itoophiyaa kun put under the overall command of Ras Kaasa Hailu. Ras Kaasa Hailu nama jedhamuun maal ta'aa ture? Command ta'aa ture jechuudha. Ajajamaa ture. It fought the Italians in 3 directions. Inni kun Itoophiyaa kallattii sadiin jechuudha kan inni lola irratti bane. Garamiin gama noorzii qofaan jechuudha. Gama noorzii qofaan kallattii sadiin jechuudha 3 directionidhaan. The forces under the Minister of War Ras Mulugeta Igazu fought on the eastern direction at the Battle of Ambaradan. Humni tokko isaan sadan kallattii sadan kanneen keessaa humni tokko eenyuun jalatti Ras Mulugeta Igazu nama jedhamu Minister of the War kan ta'e jechuudha. Inni kun isa kana jalatti hoogganamaa ture jechuudha. Inni kun kallattii kamiini? Kallattii noorziin kun bakka sadii qoodama jennee jirra. Easterniidha jechuudha. Noorzii makana ta'e kallattii bahaatiin kan
lola irratti banaa turedha jechuudha. At the Battle of Aradon bakka Aradon jedhamtutti jechuudha. At the center walakkaa irratti ammoo where the forces of Rasa Kasa and Ras Siyum Mangasha walakkaadhaan ammoo yookiin ammoo seentariidhaan inni kunis noorzima jechuudha. Noorzima ta'ee walakkaadhaa yookiin ammoo seentarii kanaan Ras Kasa Hailuu isa jennuun kana jechuudha. Ras Kasa fi akkasuma Ras Siyum Mangashaa nama jedhamantu lola irratti bane jechuudha Xaaliyaan irratti. Ras Imiru Haile Sillaasee inni jedhamu ammoo led a force that fought against Italian in Shire. That is western direction. Ras Imiruun ammoo Ras Imiru Haile Sillaasee inni kun ilma Haile Sillaasee jechuudha. Inni kun humna kam hoogganaa ture kallattii directionii western kanaan jechuudha. Kallattii directionii western isa jennuun kanaani western directionii kanaan jechuudha. Kan inni lolaa ture bakka Shiree jedhamtutti yookiin ammoo Battle of Shiree bakka jedhamtutti jechuudha. The Ethiopians won some battles in the Western Front. Itoophiyaan battiliiwwan yookiin ammoo dirree waraanaa kallattii western kanaa yookiin ammoo gama Imiruu Haile Sillaasee ajaju kanaan muraasa isaanii injifatanii turan jechuudha. However, they were unable to stop the overall Italians advance. Garuu ammoo maal ta'uu hin dandeenye stop godhuu hin dandeenye jechuudha. Babal'atiinsa yookiin ammoo gama fuulduraatti deemuu Xaaliyaanii kana dhorkuu hin dandeenye jechuudha. Ethiopians could not withstand Italians aerial bombardment and poison gas. Itoophiyaan maal godhuu hin dandeenye kan Xaaliyaaniin qilleensarraa boombii rasaasu kana rasaasa boombii kana akkasumas poison gas isa jennuun kana gaazii summaawaa kana dandamatu yookiin ammoo isa wajjin dhaabatanii waliin loluu hin dandeenye jechuudha. Withstand Italians Itaalii kana wajjin dhaabatanii yookiin ammoo isaa wajjin loluu hin dandeenye jechuudha. Italians won victory at the Battle of Tambeen in the Amba Aradon. Xaaliyaaniin battiliiwwan yookiin ammoo dirree waraanaa Tambeen bakka jedhamtuu fi Amba Aradon bakka jedhamtu tana injifatanii turan jechuudha. Amba Aradon isin jennuun tun eenyutu dursaa ture? Ras Mulugeetaa isa jennuun kana jechuudha. Kallattii Eastern directionidhaan jechuudha Amba Aradoniin. Inni itti aanu ammoo Tambeen isin jedhamtu ammoo at the Battle of Tambeen isin jennuun tun Tambeeniin tun ammoo eessa turte western sun taane seentarii irraan jechuudha. Isin tun walakkaadhaan kan Ras Kaasaa fi akkasuma Ras Siyum Mangashaatiin hordofamaa turte hoogganamaa turteedha jechuudha. Isin tun Tambeen isin jedhamtuun bakki Tambeen jedhamtuun kanaafuu eessaan injifatamanii turan kallattii noorzii kanarraa bakka sadii qoodne jirra waan ta'eef easternii fi seentaraaliin injifatame jechuudha. Westernii qofatu batilii injifatee ture jechuudha. Batilii muraasa. In the latter battle Ras Mulugeetaa Iggazu lost his life. Batilii yookiin ammoo dirree waraanaa tan xumuraa irratti tan boodaa irratti Ras Mulugeetaa Iggazu inni jennuun kun lost his life lubbuu isaa dhabee jechuudha. Inni du'e the Ethiopian army scored minor victory only at the Battle of Shire in the Western Front. Ethiopian army yookiin ammoo waraantonni loltoonni Itoophiyaatun scored minor victory injifannoo muraasa maal godhanii turan score godhanii turan jechuudha. Galmeessanii turanii only at the Battle of Shire in the Western Front. Kallattii kibbaa kanaan kallattii dhihaa kanaan Batilii Shiree isi jedhamtu as the Battle of Shiree dirree waraana Shiree jedhamtu irratti injifannoo muraasa galmeessanii turan jechuudha. Emperor Haile Sillaasee took command of the Ethiopian forces which offered the remaining organized resistance. Emperor Haile Sillaaseen erga hagan injifatamee maal godhe took command yookiin ammoo ajaju fudhatee jechuudha. Waraana kanniin kan hafan jechuudha. Remaining organized resistance warroota hafan ajajuudhaaf ajajee gara waraanaa deemuudhaaf maal godhe isaan kanniin took godhe jechuudha fudhatee jechuudha. The better trained army, the imperial bodyguard
was at his disposal led by the emperor. Ethiopians fought the Battle of Mecho on 31 March 1936. Inni kun Haile Sillaaseen kan inni amma gama xumuraatti kan inni loluudhaaf murteessu kun kan inni komaandii godhuudhaaf fudhatuun eenyu fa'a turanii the better trained army loltoota sirriitti leenji'an ture jechuudha. Akkasumas the imperial bodyguardota yookiin ammoo eegdota imperial yookiin ammoo Haile Sillaasee kan turan jechuudha. Akkasuma Ethiopians fought the Battle of Mecho bakka Mecho jedhamtutti on 31 March 1936 irratti ammas lola jalqaban jechuudha. Nonetheless they lost this battle as well. Ammas lola kanas ni injifataman jechuudha Ethiopianonni. After Mecho, Ethiopian troops retreated in a disorderly manner. Sambuda erga Mecho irratti yookiin ammoo bakka Mecho jedhamtuun isiin tun Tigraayin keessatti jechuudha. In the modern Tigray yeroo ammaa kana keessatti Mecho bakka jedhamtuun Italian troops retreated in baqatan jechuudha. Sambuda erga injifatamanii ni baqatan jechuudha. The emperor returned to his capital late in April 1936. Sambuda Haile Sillaaseen gama capital yookiin ammoo bakka magaalaa guddittiitti deebi'ee jechuudha. Magaalaa guddittiitti yeroo san capitalin isaa eessa turte? Addis Ababa turte jechuudha. To his capital gara capital isaatti deebi'ee jechuudha. The Council of Ministers under the chairmanship of the emperor decided to continue diplomatic campaign at the League of Nations. On 2 May 1936, Emperor Haile Selassie, his royal family, some notable officials left Addis Ababa for Europe via Djibouti. Emperor Haile Selassie akkasumas family isaa dabalatee akkasuma officialonni yookiin ammoo notable officialonni muraasa warra beekamoo ta'an maal ta'anii Itoophiyaa gadhiisuudhaan gara Europe baqatanii jechuudha. Kallattii Djibouti kanaan. On 5 May 1936, Addis Ababa came under the control of the Italian army led by Marshal Badoglio. Gaafa May 1936 isa kana qabatu qabdanii jechuudha. 1936, Addis Ababa came under the control of Italian army led by Marshal Badoglio. Addis Ababaan kontroolii inni jala turte taate kontroolii Xaaliyaanii jala oolte jechuudha. Kan Marshal Badoglio isa jennu Northern irra jennee jira. Kallattii kaabaa irraa hoogganaa ture jechuudha. Inni kun Badoglio namni jedhamu kun isa kanatu Addis Ababa qabatee ture jechuudha. In the south, the Italian army under the General Rudolf Graziani attacked Ethiopians using its superior weapons. Kallattii kibbaatiin ammoo loltoonni Xaaliyaanii General Rudolf Graziani nam jedhamu kana jalatti Itoophiyaa waraanaa turte jechuudha. Maal fayyadamuudhaan? Superior weapons. Weaponiiwwan yookiin ammoo meeshaawwan waraanaa hedduu kan Itoophiyaatii ol waan qabduuf isaan sanniin fayyadamuudhaan Itoophiyaa waraanaa turte jechuudha. The Ethiopian forces under the command of Dajjashmash Nasibu Zamanuel, Dajjashmash Dasta Damtau, Dajjashmash Balcha Safo, and Dajjashmash Mokonnin and Alcacho fought the Italians with determination. Namoonni kunniin maal godhaa turanii? Xaaliyaanii waraanaa turanii jechuudha. Italians with determination. Xiiqiidha yookiin ammoo kutannoodhaan kallattii saawuzii kanaa yookiin ammoo daareeshinii saawuzii kanaan waraanaa turan jechuudha. Xaaliyaanii ofirraa ittisaa turan hanga tokko. In the south, Ethiopians resistance had effective in the united leadership. Kallattii kibbaa kanaan Ethiopian resistance ittistoonni yookiin ammoo ittistoonni Itoophiyaa tunniin maal godhaa turanii? United ta'anii turan jechuudha. Walitti qindoomanii turanii. Yet they could not stop Italians advance. Ammas isaan kunniinis maal godhuu hin dandeenye babal'insa yookiin ammoo gara fuulduraatti deemuu Itaaliyaanii kanniin waraana Itaaliyaa kanniin stop godhuu hin dandeenye jechuudha. Harar was occupied by the Italians some days after the fall of Addis Ababa.
Harar ammoo Hararis erga Addis Ababaan kontiroolii Xaaliyaanii jala seentee booda guyyaa muraasa booda isiinis Xaaliyaaniidhaan qabamtee turtee jechuudha. The Italo-Ethiopian War of 1936 35 up to 36 was thus concluded by the victory of the fascist forces. Italo-Ethiopian War in jennuun kun 1935 up to 1936 kan ture kun concluded by the victory of fascist forces. Humnoota faashistiitiin maal ta'e ture hinjifatamanii yookiin ammoo mo'annoo fascist forceetiin jechuudha. Fascist forcein Xaaliyaanii irraa akka ta'e ilaalee jirra jechuudha. Several factors were accountable for Ethiopia's defeat. Factoriiwwan yookiin ammoo wantoonni akka Itoophiyaan defeat taate yookiin ammoo akkasiin hinjifatamtu godhaa turan hedduudha jechuudha. Isaan keessaa the first was Italy's military superiority. Inni jalqabaa maal ture heddummina yookiin ammoo olaantummaa Xaaliyaanii ture jechuudha. Waraana Xaaliyaanii hedduu qabdi jechuudha. Isiin tun superiority guddaa qabdi jechuudha. Italy came to Ethiopia after a careful and throughout military through military preparation. Xaaliyaaniin tun kan gara Itoophiyaa dhufte maalini careful bifa ta'ee fi akkasumas military preparation jedhanii jechuudha. Isiin kun bifa of eeggannaa qabuunii fi akkasumas qophooyte dhufte jechuudha. Militariidhaanis yookiin ammoo waraana isii qopheeffattee dhufte jechuudha. The quantity and the quality of its armies, ammunitions as well as logistic excelled that of Ethiopians. Quantity yookiin ammoo lakkoofsi armii isiin qabdu guddaa ta'uun akkasumas quality of its army seeraan leenjii yookiin ammoo qulqullina jechuudha. Qulqullinni armii isii qulqullina yeroo jennu leenjii gahaa qabaatu jechuudha. Leenjii gahaa qabaatu loltoota Xaaliyaaniitii fi akkasumas meeshaa hedduu qabaatu isii meeshaa lolaa hedduu qabaatu isii maal ture isaan kunniin sababoota muraasa turan jechuudha Itoophiyaan hinjifatamuudhaaf. Italy used the latest military technology in the possessed highly trained and experienced commanders. Xaaliyaaniin ammas kan isiin fayyadamtu militariin isiin qabdu jechuudha. Latest military technology baay'ee askaluu ta'e yookiin ammoo technology fayyadamaa turte jechuudha lola kanaaf. Akkasumas possessed highly trained and experienced commanders. Kan isiin hoogganamaa turtes commanderoon isiitis kan seeraan leenji'an turan jechuudha. Italy also enjoyed absolute air control. Akkasumas Itaaliin tun qilleensas control gootee turte jechuudha. Lola qilleensarraa yookiin ammoo maal jechuudha yeroo kana jennu xiyyaara 400 lolaa turte jennee jirra. Kanaafuu gubbaarraanis gara gubbaatiinis Itoophiyaa waraanaa turte jechuudha. The poison gas caused great frustration among Ethiopian troops. Akkasuma poison gas yookiin ammoo gaasiin summaa'an kun loltoota Itoophiyaa kana yaaddessee ture jechuudha. Inni kun great frustration yaaddoo cimaa itti fidee ture jechuudha. Ethiopia's war effort had been further weakened by an army's embargo. Akkasuma loltoonni Itoophiyaa kun weak ta'ee ture jechuudha. Gama Itoophiyaatiin dadhabbinaatu ture jechuudha. The neighboring European colonial powers blocked the import of armies into Ethiopia, accusing Ethiopia for using armies in slave trade. Akkasuma European colonial powers warri jennuun Biriiteenii fi Firaansa jechuudha. Isaan kunniin akka gama Itoophiyaatti armiiwwan yookiin ammoo loltoonni akka hin seenne gargaarsa jechuudha. Isaan gargaaruudhaaf Itoophiyaa gargaaruudhaaf gama Itoophiyaa akka hin seenne dhoorganii turan jechuudha. On the other hand, the Ethiopian armies was still predominantly traditional. Gama Itoophiyaatiin
loltoonni warroonni Itoophiyaadhaaf lolaa turan traditional warra ta'anidha jechuudha. Kana jechuun warra leenjii cimaa hin qabne jechuudha. It was ill-armed in the with virtually no modern military training. Kana jechuun ill-armed jechuudha. Ill-armed yoo jennuun leenjii cimaa hin qabne jechuudha. Akkasumas no modern military training. Military training yookiin ammoo leenjii ammayyaawaa ta'e kana hin qaban jechuudha. Tau Karagas Ethiopian commanders were also traditional. Akkasuma warroonni lola kana loltoota kanneen ajajaa turan commanderoonni jechuudha. Isaan kunniinis maal turanii traditional warra ta'anidha jechuudha. Leenjii duraanii qaban jechuudha. Leenjii modern ta'e kana qaban. Their efforts lacked proper coordination. Akkasumas isaan kunniin maal hin qabanii coordinate ta'anii hin turre jechuudha yookiin ammoo qindoomina hin qaban jechuudha. Internally the incipient autocratic state had antagonized some regional rulers by its policy of centralization. Gama keessaatiin ammoo jechuudha. Autocratic state inni jennuun kun maal jennee turre kan nama tokko qofaan absolute rule isa jennuun sana jechuudha. Nama tokko qofaan hoogganamu. Inni sunis akka regional rulers yookiin ammoo hooggantoonni naannoo bulchitoonni naannoo jechuudha. Warroonni naannoo bulchaa turan kunniin akka isaan faallaa autocratic state kana ta'an taasisee jechuudha. Sababa maaliitiif centralization kanaaf jechuudha. Many of these rulers defeated to the Italian side. Many others fell easy prey to Ethiopian propaganda for different economic, political, and religious reasons. Rulers yookiin ammoo many rulers hooggantoonni regionaalii kana jechuudha. Warroonni naannoo kana bulchaa turan hedduun isaanii xaaliyaanidhaan maal ta'anii mo'amanii turan jechuudha. Many others fell easy prey to Ethiopian propaganda. Akkasumas hedduun isaanii ammas xaaliyaanidhaaf mo'amanii turan jechuudha. For different economic sababoota economicitiif akkasumas politicalitiif akkasumas religious reasonidhaaf isaan kunniinis bifa salphaa ta'een xaaliyaanidhaaf maal ta'anii turanii mo'amanii turan jechuudha. Kanaafuu Itoophiyaan sababa kanaan mo'amuu dandeettee jechuudha. At the Battle of Mi'eechoo bakka jedhamuttis mo'amtee turte jechuudha. Kanaafuu barnoonni keenya kan har'aa isa kana fakkaata. Paartii itti aanuun hanga walitti deemnutti viidiyoo kana namoota hedduuf share godhuu hin irraanfatina. Akkasumas wanti isiniif hin galle yoo hin jiraatu taate akkasumas yaadaa fi wantoota fooyya'uu qaban yoo jiraatan bifa koomantiitiin yookiin ammoo karaa koomantiitiin naaf dhiyeessa. Viidiyoo kana ammoo yoo laayik hin godhin laayik godhuu hin irraanfatina. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti.